sooreysa qufaa lammiif biyyaa ta'uu si haa godhu horii abbu torba dabru kan bara kan keessa jirtu siif haa kennu irrattis abbaa si haa godhu jechuun ilma isaanii kan eebbisanii eebbi haadha abbaas haphee ta'uudhaan itti maxxantee irratti hafuun dubbiin dhugoomti. Dhugaan eebba dhugoomtee hawaasaan wal jalaa fudhamuun abaluu fi abaluu bar eebba haadha abbaa fi biyyaa qabanii jechuudhaan kan odeeffamu. Dhugaa kana yeroo ragaa bahan afoolaan himaati. Nam sadiin yaamanii sadi maaliif yaamanii arjaa kannaa beekuu gaafa rakkoo yaamanii dooyina maalirraa yaamanii jechuudhaan kan afoolaan teessisanii. Biyyaa fi uummataa maqaa itti godhuus ta'ee kabachiisuuf kan dandeemu yoo cimanii carraaqqatan qofa. Afran nyaataa, afran yaadaa, afran dalagaa. Bakka hojiitti argamee tooftaa fi muuxannoo taligaa hojii abbootii isaarraa dhaaleef dhufe ilmi namaa hojiin tola hojii kamuu hin tuffatin hojiin xiqqoon qabdu xiqqoonis ni guddatti atummaan akka namaatti cimii carraaqqadhu hiriyyaa ta'e harka hin eegin jechuudhaan akka carraaqqatu carraaqqatees akka jabeeffatees guyyaa kennan bakka qabdu akka kennu kan gorsanii namoota gorsa kanaa dhaggeeffachaa sinqeeffachaa galaas godhachaa qabeenya horatanii aduu guyyaa hamtuu nin jira jedhanii